namni ummata irratti publikii kana gubbatti nama waakkate lafarra nama mucayyoo tana kaleessa kunoo hin bareedda adduma karaa amma dura eessa turte jedhee akkasii waywaatee imimmaan buusee ol ka'ee mana keessa fiige sun maaluma turatti asbaa'e jedhe mucayyoon fuulaan asbaatee jennaan nama moosii waan biraatti turatti asbaa'e dhugumaa bara bisa jijjiirattee dhufte jedhe mucattii hamilee tuqee obboleessoo mucattii isaaf jecha soomtee kun reeftana fataraa jirte yaa guutuu beela ooltee jechuudha. Amma rakkoon dari kaleessa aarifaa turte mucattiin adda arafaat taatee tasbaate. Arafaat taatee tasbaate si ana karaa sin barbaadu karaa si abaasu dhiira si abaasu sin barbaadu jedhee mucayyoo qajeelumatti afaanii baafate obboleessa nama hamilee namaa cabsu kun akkam jettaa ture. Angaruu si amanallee amma osoo biraa taate lakkiin jedhu leen jedha sillee si amana isallee amana akkamiin qabu. Rakkadde. Isa. Okay, gaafii kiyyatti fufee siraajoo kiyyatti kani. Dhiifama itti na ergaa gisee takka abdi. Gaafii muniiraa takkatti wayii gaafadhuu fi Heedaroo manna ergaa mee takkatti ana heedar irra gaafii qaba. Ayyaayyesh. Heedaroo dubbii kana simat jedhe arafaattu natti as ba'e moo aarifatu natti as ba'e nama moo waan biraatti eedata biraatti hedhata biraatiin tun sima faanii baate. Maal jette? Jedhaa isa iyyuu jiran maal jette? Waan jedheef moo? Tokko bidinkii dhibba lama galee fi taabtaabiin tokko bidinkii dhibba lama galee fi taabtaabiin mukdhan galee itti addaan baase. Janaan nu qaba amaaree dhiiroo warra isa jirtu kun beedafa koppiliik taabtaab godhamee defa sheer godhallee. Dubbiin dubbii jabdu bakka mucaa kana waa itti godhan mucaa harka namaa qaba beekta waan isa fuusifne qaba mucaan kun. Rakkoon isaa harka namaa qofaa miti rakkoo isaa tokko abdii beekta abdii masii gubbaa qaba. Ilmuun dhiirasii ilaa lammaatti fate waan harka namaati jennaan ruqiyyaa uumatti goona mucaa kana amma ruqiyyaa qaraadhaa fi asuma irratti keessaa baafna. Mee koppiliin taabtaab godha eeyoo kana akkasumas galal waan godhaa. Siraajoo kiyya osoo maqaa raatan kiyyallee dagataan deemina. Aye jeda si dabba kiyya maal godhan isinii lafa bee jedha si mucaa waan kanaan tuyte atummaa mucaa waa takka gariyaa Siraajoo. Wayye. Abdiin kun gartee beeka akkanatti afaan meeshaa sitti dubbatu kun rakkoon isaa rakkoo hedduu tokko muciyyoo gisee inni jaalate wajji jaalata. Kanaaf fuudhaatiin guutuu jalaan dura dhaabbata mucaa dhaabbatee hambisuuf deeme mucaa. يا ربي بر مجتي إذا وادو رفرة تجني براتي عرفة والله وقسما بالله أمل هذي كوجه عرفة كوجه عارفة كو سلام عليكم كوجه نمل إذا كل ما سلام عليكم سلام تما سنبيشان كجاي باتي أدين بيك والله يا ربي يا ميكا ديو سكابت أبو إلي نما جيرا ما دار لله أبو إرجعين سبحان الله أبسون تجارلت تجاري كتبت بوانتي ترى تصبات ترى تجارلت تدريسي كنا أزدر أما سالي أكم قد إكتاجرا أبسو رموان جارا جيرو كفر تبني والإنترو تيجا جيسي مري مال كورا ما درسان على شيخا كراتو أبرأي قلت عليكم السلام ورحمة الله. نقول فقالينكم. Kamila ardi cumanun di fesanu munira kan di bisandan do darar tu dasa. Serah cuman di fesanu gitu. An Haidar imba keberati bekam masuk ke borulle bak keberade mada bangka bokam gona mincit di dubin akan dihukum aja desan. Haidar betane. Adilnya bak keberate betan. Ini dia bak kami betar. Anilnya sari ata keberati beka silen jol le majim mati. Aceh bira bulan nalar bulan kali ini kerana sudah. Beda Haidar. Tega Haidar sirmat. Takara dapat. Nah, matan jamma kare buti asa gala sirki mite zeupa. Gurani madagama mo sille gorat to konna sa to konno daga jamat. Bakka no bichana TV aruzan kotnaga. Daudi ya jirta ana jira to kef. Habibi. Amalle tata pitu masanin gunne jo anwo urti ko barade jinani.
كامل على جرجرتا عرفانية إني سكانين قرن تمام فوزي إني اللي سكاتو تلفت بدو ايش بقى في ديك حياتي بودا لكو سيرك من عيونك من درارتي ترى كلو في شجرة ده رقم جنت نقام يا مسدين تقرأ في الرنا ما شاء الله أنا جرات بكولين بين سنة كم فوق الجرام الأبتة يا أخي تحية لك يعني كمان فيديو بنات مالي بكني بسر جرنا كل أبي ما هم أسمعك سأقول ويسرع جمع منير أبي أنا لبر ما تو بس سأقول كامل أبي مالي أبدين سلاك اور باتیں برات الله الرم ولا غير واسيل من ما يفودا ده خلنيوت مالي أسارة كثيرة شرف سارة وانت سنقولت وما متى وانا تقول تسان سرقية تنجرا أبو هيدر مجدد أنا بكتاغونو يو انفد اللي جتي يو انفد اللي جتي الدباسي نتم بوليسو مجدد بكتاغوني في النيتين ديمنا جايو رئيسي اللي تبجر دندامو نحن ما بجنيه سوما نور يو ربي بجيش سوما ولي مالي جيشو سيغالي السلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام أبدي وكمه انجر منيراتي يا بس واي لا لا نقاد وبتني جاكورن كبدني بيتا سبحان الله استغفر الله صح صحيح والله غير منيرة قرأ الله ويام دينا تجبرتي ما منيرة سبحان الله يا ربي يا الله منيرة ما تدبر كيف بدك غير منيرة صحيح دبيسني منيرة تابتي إبا جاء في كوبلينكي تربة وفتة تدبلا جباداتي urtiku barende makani aku tirde da iraba da tapi ana buta bete an kafe kana tapta nyate ngasi ne da gamanya bukati gada fi bunan dan fi safira bunan ni kan dan fi sahara jabada bunan ni ka ewa bunan ni kana famila famila la ni da iso ada ufaddu male ada ufaddu aka ga aruzu asmarat aruzu ne ko draganna zimbira de eh dar ko kali banu ba sai ina na yi ko de ko botan yo ele sirumat garo masirumat heida ما شاء الله بونا اللي سرد في سبيت دوبا ما يقدر كان يتناول كان سجل عندي قاله ومن يوم ناتو بس يكتب كمان لا سراج ديفيس هيدر لا بونا نسكابي متيجون ترى ما شاء الله هذا تركيا كان بركات بونا دم في ثانية كنا نباتنا نو في أجر تمو هيدرو هيدر sagalee kiyya jiru buna bira yaanne kote idari miskina wallah harka jaalalle dhugurru harka jaalalle tirraa bara buna dhugurru angoo musiru injira sagale Kamila qashti bar jaalalle na idarta bira takkalle dhufteerti jala kana nagarreeti yaa wayna hayda ani hantari akka tokko taane bar akka seenaa kana asitti illee seera akkasii jirti namatti nama ergatanii namni ofii gaafatata akkas jechuudha Roki amma waan tarafaari si baasee fillee isaan beeka. Gurbaallee ni dhaabbatee si kadhataa bulee si fidee ganama ani abdiini. Akkama jecha kana ta'uu badhuuti muyyattii eduma waan jenne amma muyyattii asii achi noof no yaafe.
jechuun sirraajoo kiyya maal jechaa jirta jechuun biraa galii fi biraan adeemi jechaa jirta moo jechuun akkam sila qaayidaa? Abdii kiyya beeyta isinumaatu sarra jira isinirallee rabbii jira. Har'a mucaan kun yoo dongorallee ta'e maatii isaa kana gurbaan kun akka maatii godhatuufi maziin nu sadaqaa ittiin kenna hin jiru Itoophiyaa keessattis biyya kanattis. As dhufee abboota feete maddulle jennaan homaa dhabe jedhee galee eda isaa akkas ta'u argani garuu waan isa tuqee ganama kana deebi'e hin beeku. Kanaafuu atira naa dabri abdii kiyyaati karaa obsa qabdallee waa maraa namaa dhiifta tanamma ismaafira naa dabri naa dhiisii fi walitti deebiif naa araarsee. Ani siraajoo kiyya dhiisuun didu obboleessa. Ambar yoo an jaalladhe na hojii jaallata yoo an dhiise na hojii dhiisa bar ati naan hubanne haala namichi kana. Himboyin ilmallee si guddisaa jira dhaaboo kee kanuma kun jammarte himboyin nama na. Laa booyee daandii abbaa kiyya ol deebisi. Ani dhiisallee dhiisuun natti ulfaatu beekta. Amma rakkoonan dhiisuu fi dhiisuu dhabuu kiyya. Bakki rakkoon guddoon jiru keessa jennaani ani marquun didu marqa nyaata fiduun jedhe jedhan namichi suni ani dhiisuun didu innumti mataan isaatu iyyuu nama argiteerta waan kana galmaan gahu ta'a. Nama waan kana fuudhee bakkaan gahu ta'a hin gahu. Kanatu durallee isa jala na deemsise. Maaliif jennaan asheenni bareenni lafaa dhufa jiru kun karaa irratti hafuun nuufillee salphinna. Maqaa hambaatiifillee maqaa namoomaatiifillee salphinna. Mucayyoo tana karaa irra gatamte taanaan salphinna. Isa taatu ammootu nama jalaa badu buna aadaa isaati. Har'aa miti kaleessumarraa akkas ture hojiin isaa jechuudha. Ani lachi hojii ani akka inni salphanneef wayitti saalfannaa jettanii nu saalfachiisinnaa wayitti saalfannaa jettanii beeytanii assaaqixa tullaa qixa waan jedhamu tokko jira beeyta ayya waan namni tokko nan fayyadu jedhee lafa buuse ka lafaa fuudhuun dhabamuu jedhan gaafa akkas nu godhellee nus rabbitu nu baay'ise rabbi nu heddummeesse ati ni jirta si jalaan anillee numa jira amma isin lamaan afoo homaan jedhu kaleessa illee beekamaa walitti isin dhiise amma siif hin badini yoo balleesse gaafa inni balleesse waa midhaa isuun ta'eetii miire maarree awwaan ati naan jedhan didu ani eega dhaabadhu manguddoo dura hin dhaabadhu hayyuu dura illee hin dhaabadhu nama argiteerta nama na jalaa deebii jedhe jalaa fuun dhaabatani an jalaa deebi'a garuu jecha garuu boru bariisaa arguuf jiraannaa walumaan teennee as gubbatti argina. Kalimaata Eidar yoo kabaru na salphachiiftuu nan dubbisiniiti mee maal jettan? Amma namtichi dhaadatee harkisa jiru kun eenyudha? Eenyudha Siraajoo? Eenyu gaafa jedhu Timoochisee yoo bara waan dhaadachuu michaa miti jaalatti waan jaalladhu waliin jaalata yoo waan ilmoo argatu na waliin argata yoo waan guddisna waliin guddisettee bootte. Kana turjii eda haydar tu gara turee eda. wallahi lalle kullu maalette ragaa waan kana ammallee hello Siraaj irra bilbilame adee buufs Waye yaa Siraaj dhageeffatu ragaa waan kana adeemsa itu dhuftee uummata nama dhibba meeqatti dhuftee dhufaaniifan dubbattee jirti. Ani mucaa Haydar akkuma garatti baadheen dhufee natti dabalamuu eegalee itti bara. Dhufee osuma daa'ima isaa garaa qabutti yaadni isaa beekne daa'ima biraa irraa dabaluu barbaadatee waan biraa ta'ee. Biqiltuu baati dhaabde bishaan si obaasee jechuudha. Irraan dabalatee abbaa manaa lammaffaa ta'e jettee bareeda. Ammallee yoo no hin jenne
Laki eedaro kiyya dhugama dubbadhu abbaan manaa lammaffaan jenne muyyattii yoo himattu obboleessa gaarii qabdaa jabeeffadhu jette. Daa'ima si guddise daa'ima kana san naannoo jettee yaa. Eso fardi be biraan gaha malee waraanu bar dubartii hagana jette ati keefi ati nama hayyuudha sirraa iman taate. Sila haga aannan adda dheeree malee akkamitti ati nama hayyuudha La fardi biraan gaha waan biraatu obboleessu tunillee waan biraatu wal giddi. Amma kanaafuu murtii fidin. Ati murtii kee irra gahi. Ana abdi koy kanaafuu ka daa'imaallee dhiifne ta daa'imaallee wajji. Kanallee na jala nafuun mucattii badhiisaa jettamoo lakkinarraa qaba mucattiin dhiisu jettanam. Daa'ima na wajji guddise daa'ima na guddiseen tun barre daabboo bitee beekin jenne baruu yoon bare. Habibi daabbee karamella bitee daabboo. Waan sanii mucattii waan ati naa gootu maruma naa godhaa ture jette waan inni edda nuun baara jedhe amma taammaa diddee Ifaan ifatti addaan baabsee bar lafa keessa bar mucayyoon. Ilmoo bar qalteeffatti bar kuran nama akkanaa qabda kun si duuba nama akkanaa jiraan jette bar dhuftee. Kanaafi namtichi kun narraa hafaan jiru. Amma yoo amma reef akkasitti dhaadatu kana inni eenyuun ta'eeti eenyuun bakka bu'ee Dhiisa jedhi kaa obboleessoo ammallee nan deebi'a. Lamanuu godhin kaa ila eegaroo waa laman qabatin taanuu kaleessa akkana na godhe tanallee boru nan deebi'a tanallee dhiisa jettamoo. Anamma tanan dhiisu takaleessaatu atachi bakka san deemuun nama rarte atachi galuun nama rarte lakki tanan dhiisu waan gootan na godhaa jettamee ifa nuu godhe dubbii kee. Waa hindura kan deeban abdii kumee wajjin siraaju. Yoo dhiisallee ammuma na wajji dhiisa. Adakki namoonni Ibat ifaan ifatti reefi ani aarifaatan akkuma reefi ni jiran reefi maaliif aarifaatan jecha keessa na gitte dire. Jaalatee gadi isu seenaan Abboo Siraaji. Koomentiilee dubbisi. Ana maarree waan dhugani kaa'ee daroo maalii gara laaftu qabatan jedhani dhiiftee si wajji dhiisuu irra jaalateetuma si wajji haa jaalatu jaaladhu. Raaj, waan naa gootu akka gootu tabiraaddi tuun turfiidha. Haayidarii yoo akkam ta'e irraa hafta na gaafadhu. Yoo fuudhi moo yoo dhiise moo yoo inni maal ta'e irraa hafta isa qofana anama rakkoon xiyya abdiin irraa hafuudha malee adeefaa fuudhuuf deebiin abdiidhaa asirratti gaafa heeydarduu ebichaa du'abichaa irraa hafaadham. Yoo du'abichaa biraa hafaa jedha biraa hafu. nan gaafattu Siraaji nan gaafattu. Abdishaa deeffadhaa kaashii deeffadhaa dhiifama. Deebii keessa waan beekuuf Beekan beeka. miti malsii keessa kana waan beekuuf. Anama nama kana jiraa isaa jala deemee argee jira. Likkii jiraa isaa illee waan argee jiruuf amma kana booda jala hin deemu taan ammootu taati jette irraa hin dhabu. Du'a isaa eega kaa du'uma isaa eegee du'a booda itti aana malee anamma osoo inni jiru kana booda jala deemeetiin isallee wanni hin jedhu. Namni kun amma imimmaan isaallee narra bu'ee na ganaafataa beektaa Siraajee kiyya. Imimmaan isaallee naaf hin ta'u boo'ee jirallee amma dura akkana na godhe dhugaan isaa naaf akka guddaadha. Lapheen na cabe dura yeroo inni akkasi ba'u san dhugumatti lapheen na cabe. Dhiirti beektaa akka laayyootti illee boodu namni akka Haydar kun jechuudha. Kanaaf amma du'a isaa qofa eegaayyee jaaladhe. abdii hukumee ulfaadhu abbaa kiyya ulfaadhu inni guddaa turaan jiru namni bareenni hin taa'u rabbi alimman ofii guuraaraa isallee keessaa rambisu. Namni gaarii umrii baay'een qabu rabbi alimman ofii guuraaraa bakka jirtu isallee waa'ee dhiisaa minillee alima hidhata qabu.